كمسلمين خرجاتي أنا ممكن وجدت كنسة الرابو قبل خنا أسفدون وني وجهه قبل إيجنا مريت مرابطي حواس نسمع في أرك سجلت لي دعوة تستدلين أنا بيتنا نتنا رديك سواء جملة كتير mana mana sirreessaa kanaaf namoota as keessa jiruuf ilaalcha qabnu sirreeffachuun keenya qaba. Biratti hojjechuu qabna waan jiru hunda. Akka biratti isaan laaluu qabnu obboleeyyan keenya hidhaa akkuma ammaan duras keessatti dubbadhee ture. Ambiyoota rabbiitu badii malee waggaa baay'eef keessatti hidhamaa ture. Tarii dogoggoraan hidhamuu danda'a namni jiru hundi dogoggoruun isaa beekamaadha. Dogoggora namaatu sadarkaa isaa hundaa malee. Kanaaf jecha osoo asitti nuti nyaannee garaa guuttannee guddaa isaan guyyaa tokkollee beela'uun qabanii nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam mishkaata al-masaabii la tuusafumaa fi basa galii sagantamii takkarratti mu'mina jechuun nama osoo ollaan isaa beela'uu fi isaatiin nyaatee garaa guuttatee buluu miti jedhe. Kanaaf namichi muslimummaa himataa waan kana dalagaa jira taanaan irra deebi'ee amanuu qaba imaan isaa guutuu miti jechuudha. Quraanni illee waanuma kana wal fakkaatu barsiisa. Warroota jireenya itti aanu keessatti milkii irraa fagoo jiran yookaan hoonga yeroo himu warra hiyyeeyyii nyaachisuu fi akka namoonni biroo isaan nyaachisuu irratti hin kakaafnee jira. Dabalataan warreen jireenya itti aanu keessatti milkaa'uun dalagaan isaan godhuu qaban أو إطعام في يوم ذي مسغبة والري يقوليا بركني بلا ملتي لكي وبلين إنسانين يجسوجا دبرت عن قرآن والمخنا والفقات سورة إنسان سورة فاطمة سيدة تبع سيدة تبتي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا والري نياتي في إنساني تنياتشو جالة إفتراء فورني وبلين إنساني هي يقولي أبان رادو يفي إذا أمتوتا وكان بولي أمتوتا جيسين يجسوجا كناف نبني مسلمة خموك إيمان نساء أكي سابوتا مخجرين يتان قسم milkaa'uu barbaadu nyaata illee barka ofii isaati jaalatu jira. Ifturaa fuudhee fidee obboleeyyan isaa nyaachisuu qabu. Islaamummaan hawaasummaa gaarii bu'uureessuudhaaf labsii idil addunyaa kalabse qabu. Sunilleen suuraa lammaffaa keeyyata 177 irratti bahatti garagaltee kaaba garagaltee kallattii afanirraa kabar baattee garagaltee salaatuu fi soomanuun kee gaarii hin daliinee jaquraanni gaarii dalaguun kee rakkoo hawaasummaa fuudhee keetirraa waan jaalattu wa'aatal maala alaa baaftee kennuudhaa jira. Kanaaf namni gaarii dalaguu barbaade qabeenya keetirraa baastee sadaqaa haa ta'u zakaa haa ta'u fiddee hiyyeeyyii as keessa jiranii fi warra as keessa rakkatu jiru kennuun dirqamaa jechuudha. Dhaamsu kanaa wal fakkaatu suuraas dabbaa keeyyata sagantamii lamarratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isin tokkolleen gaarii hin daleynee jaa hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun hanga waan jaalattan horii keessanirraa baaftanii kennitanitti jaa rakkoo hawaasummaa firuuf horii keessanirraa waan jaalattan baastanii kennuun dirqama keessanii isin jechuun barbaada.